Meme torbanarraa warran jirre on jedheenirraa salphata warran jirre torbanarraa. Okay, warran jirre okay. Warri jirtan barumsa maalii jalqabne? Waa'ee kennaa jalqabne qulluu keessatti bifa afurtu jira jenne. Tokko kennaadha, kurnaffaadha, wareegaa, angafaa jedheetan jalqabe. Dubbisa torbee dubbifanneerraa jalqabne waa'ee kennaa jalqabne seera ba'uu 25 lakkoofsa 1:7 dubbifnee jalqabne. Har'a gara sana yoo naqee isarraatti na jalaa bu'a. Garuu haa ta'u malee si yaadachiisuudhaaf waan 2-3 dubbachuun barbaada. Seera ba'uu 25 maal jedhe Waaqayyoo lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo Museedhaan Israa'eloonni kennaa akkanaaf kennanitti itti naa himi jedhe. Maal akka godhaniif? Kennaa akkanaa kennaniif. Kennaan maa inni enne torbe? What is a gift? Kennaan maalidha enne? Definitionii kennaa. Dirqisiisa tokko malee nam tokko tuunuun dirqisiisin arjoomina nama jaallannuuf goonuudha jechuudha. Utuu namni nuun dirqisiisin arjoomina nama jaallannuuf goonu maaluma kennaa jedhama. Kanaafi inni immoo jaalala ulfina kan mul'isudha. Kanammoo yoo nu barsiiseen maal jedhe silaa labsiin? Yoo nu barsiise kennaa kana Waaqayyo abbaa maayidhaa tokkicha ilma isaa amma kennutti Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallatte tokkicha ilma isaa amma kennutti kennaadha. Kanaafi waa'ee kennaa yeroo dubbanne diteelii isa keessan naquu kennaa keenya yeroo laannu Waaqayyo maal godhenne waan 3 in ilaalaa himmi jana thank you in kabajaa in ilaalaa dubartittii ishee dana teessee maannu gooftaa Yesuus Kiristoos dana taa'ee si'a namoonni dhufanii kennan taa'ee ilaala ture. Hundumtuu qabeenyaa isaanii gurguddaarraa keessa bubuusu turanii. Isheen garuu saantima 2 keessa buuftee Yesuus Kiristoos ka'ee dhaabatee yaada kenne. Amma kennaa kennan kana hundumaa keessaa isheen kun caalaa laatteedhe. Jireenya ishee bultoo ishee keessa buufteedhe. In ilaalaa ilaaleera. Himmi jana. Abeel qabeenyaa isaa keessaa oolaa isaa hangafa isa coomaa deedha. Qaayel garuu garaa kennaa isaatiif gara Qaayel in ilaalleedhe. Tarii orcooyii ishee xaraggii gara dhumaa fidee laata. Maaliif ilaaluu dide Waaqayyoo? Yeroo Waaqayyoo ilaaluu didu Waaqayyoo ifan namarraa galagala jechuudha. Isa jedhu seetti hin kabajan immoo siniin jedhe. Dubartittii ishee albaaxiroos shittoo albaaxiroos cabsitee mataa gooftaa irratti dhangalaaftee miila isaa jalatti immoo lafa dhooftee rifeensa ishee hin xaxxaragaa turte kan dubbanne. Bara qamuun maqaan isheen ka'aa jedhe Yesuus. Maali kuni gurguramee hiyyeessaaf hin kennamu ennaan hiyyeessi isin duukaa jiraatu boriftaanis jedhe Yesuus. Rawaayee kurnaffaatti dabarra. Kurnaffa. Let's go to tithes. Dubbisa taaddiin sila nu dubbifteerran deebi'a. Midhaan biyyichaa keessaa ija mukeetii keessaa yoo ta'e 10 keessaa tokko kan baafamu hundinuu warri majaa bantan banatan hundi keessan irra deebina ka. Midhaan biyyichaa keessaa ija mukeetii keessaa yoo ta'e 10 keessaa
tokko kan baafamu hundinuu kan kooti jedhame kan kooti jedhe. Inni torbee akkanaa fidaniif itti himi jedhe. Hinnarraa immoo wanta qabdu hundumaa keessaa 10 keessaa tokko aneewuti jedhe Waaqayyo. Aneewuti jedha afaan keessa irra. Ankooti hin kadhanna Waaqayyo. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa guyyaa kana dubbii kee banannee fuula kee dura dhaabataa irra. Sabni kun akka inni si dhaga'u anis akkan dubbachuu danda'u hafuurri qulqulluun nu haa tajaajilu. Garaan saba kee hin hatamin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin laphee saba keetii iddoo isaatti eegi. Akka isaan hubatanis gargaari. Anis waanan dubbachuun naan malu duwwaa akkan dubbadhu hafuura qulqulluu naan yaadi naan dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ameen. Kurnafaan Maalinni isa jedhu amagaa midhaan biyyichaa keessaa ija mukeetii keessaas yoo ta'e 10 keessaa tokko kan baafamu hundinuu kan kooti jedhe Waaqayyo. Kutaa kanatti booddeen deebi'u gatii ta'ee fi ibsuun barbaada. Namni dubbisee ergan fixee booddeen isinitti himaa nan dubbisa. Kan kooti ergadhe booddee innana Waaqayyoo kan qulqullaa'edha. 10 keessaa tokko isa sana furu radiim godhachuu namni barbaadu 5 gatii isaa keessaa harka tokko itti dabalu. Karra saawwanii keessaa karra bushaayee keessaa guutummaa horii ulee tiksisuu jalaa jiran keessaa akki kurnaffaan hundinuu ana Waaqayyoof qulqullaa haa ta'u jedhe Waaqayyo. Ana mala ta'u qulqullaa ta'u. Nam tokko asraata isaa ji'a kana kennuu dadhaba. Wattiin godhata. Hiika kutaanaa isinitti himuuf jedheen. Yoo kennuu dadhabee 5 keessaa tokko dabalu jedha. Birrii 5 kenna yoo ta'e asraanni koo tokkoon itti dabala. Guyyaa Waaqayyoof kennuun narra jiru gatiin irra dabarsuuf tokko jedhe. 10 irraa immoo 2 20 irraa immoo 4 itti dabalu yoo radiim godhachuu barbaada ta'e. Garuu yeroo baay'ee dabarsee isuma kennuun isaa malu qalaata. Wanti kun takka ol ka'aa takka gadi bu'aa takka dhaamaa. Amma kurnaffaan Maalinni kan jedhu qabxii sadiin deebise. Kurnaffaan mana keenyatti jireenya keenyatti fidu immoo isa booddee 4 isinitti himu. Kurnaffaan waan argannu hundumaa keessaa waan nuu kenne hundumaa keessaa isa nuu kenneef tokko deebifnee kennuudha 10 keessaa. Kun seera kakuu moofaa. Booddee ni dhufa ammuma tun dubbaddu jechuudha. Keessa yeroo jiru namni biyya dhalate hundumaa keessatti taasii baasuudhaaf konstituushinii biyyattii konstituushinii biyyichaa abbooma. Kanaaf namni laanne adaba qabaa jechuudha. In adabama. Aba'uu hin danda'u. Akkasuma is a divine constitution. Divine constitution itu nu abbooma jechuudha. Afaan Waaqayyoo keessaa saba'e. Jecha Waaqayyoon dubbatame. Anaaf jedha Waaqayyo Waaqni maccaa. Maqaan isaa eebbifamu. Dhaqaa lubootaaf dhaqaa abbaa wangeelaa lallabootaaf jedha miti. Akka isaan kennaa naa fidaniif sabatti naa himi jedhe inni torbe. Hinnarraa immoo
kudhan keessaa tokko kan kooti jedhe Waaqayyo. Ameen ameen. Kanaaf yeroo laannu lubaafootanii abbaa wangeelaa footanii kenninaa. Yoo Waaqayyoof laattu ta'e duwwaadha malee. Kan isin taargeet gootanii, kan isin ijoo rukuttanii abbaa laattanii sana yeroo bartan duwwaadha. Kanaafi wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsi 23 maayedha. 23 duwwaa na duukaa bu'aa warri qabdan banadhaati. Waan gooftaan keenya dubbaten akkuma waa'ee taayizii yeroo baay'ee kun kakuu moofaadha, kun kamuu moofaadha, kun kamuu moofaadha jedhu namoonni. Lakkoofsa 23 barsiisota seeraa fi fariisotaaf of hin arginee nana Yesuustu jedha. Isiniif wayyoo baala kefoo inchilaala ija dimbilaalaas kudhan keessaa tokko Waaqayyoof hin kennitu. Kudhan keessaa meeqa? Tokko Waaqayyoof hin kennitu. Fariisotaan jedhama. Fariisotaan barsiisota seeraatiin jedha. Kudhan keessaa tokko hin kennitu. Inchilaala keessaa, ija cilaaddamaa keessaa, kan kana fakkaata hundumaa keessaa waan argatan keessaa tokko hin kennitu jedhe. Kudhan keessaa gara seera Waaqayyoo keessa isa caalaa barbaachisu kan akka firdii qajeelaa, gara laafina, amanummaa hin dhiiftu jedhe. Asraata keessan hin baaftu, garuu isa kana hin dhiiftu jedhe. Qajeelummaa, gara laafummaa, amanamummaa hin dhiiftan hin dhiiftu jedhe. Kudhan keessaa tokko baasu utuu dhiisin kana jala muraaga. Kudhan keessaa tokko baasu utuu dhiisin isa kanas immoo raawwachuun isiniif hin ta'a ture. Kudhan keessaa tokko baasuu maal utuu hin godhin jedhe. Utuu dhiisin isa shaaruun dhufe miti jedhe. Isa baasuus utuu dhiisin qajeelummaa, gara laafummaa kan kana fakkaatanis gochuutu irra ture jedhe. Kanaaf namoonni baay'een kakuu moofaadha kurnaffaan jedhu. Inni kakuu haaraa kudhan keessaa tokko miti. Dhibba jireenya isaa fannoo qaraanii irratti kenne. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Hunduma isaa kenne. Haagee dubbifachuu dandeessu booddee Haagee boqonnaa 1:11 namoonni yeroo kennan waan itti irratu gatii fakkaatuuf, yeroo mana Waaqayyoo keessa buusan waan itti irratu gatii fakkaatuufi ofii guunnaatti ofitti akka hir'isan nutti dubbata. Namni kenneedhe, namni kennuudhaaf, namni mindaasaa fudhatu kiisii urataa keessa kaa'eedhe. Keessa kaa'eera garuu keessa hin jiru jedhe. Achi akka daagimnu dubbisuuf daagimitti barreessin ture daagimi hin dandeenye. Haagee boqonnaa 1:11 galaatii dubbifadhaasin. Kanaafi akka hin eebbifamneef immoo itti jedhee eebbisuuf hafuuratti baafata, dhabamsiisuufis hafuuratti baafata Waaqayyo. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti Waaqayyo yeroo nama adabu elaa adabada jedhee labsiin labsu. Gatiin nuun gallees jireenyi keenya har'aa borii adaba Waaqayyoo keessa ollee bulla. Isanni jedhee hafuuratti baafatu ittuma nannaa jedhan ittuma nannaa hin jiru hinuma fiinnaa hin jiru. Sinii galee kanaaf namni nutti labsu hin jiru adaba daamiin jedhu. Kanaaf yeroo baay'ee jireenyi keenya achi keessa oolee bula. Jireenya adabaa keessa jiraata namni baay'een. Isa kana jireenya koo irratti sargeera. Torbees waa'ee koo waan ani sitti hime qaba. Waa'ee eebbaatiin torbe. Kana keessatti immoo kisaaraan har'a ga'e yeroo tokko isinitti dubbadheera akkan dhufeen. Kanaaf namni hin hubatu. Waan baay'eetti yeroo baasu garuu
sirriin badee fudhatee dhaqee baasa. Makiinaa yeroo inni qaa'idu dhaqee 200 dhaqee 300 dhabbee 1,000 baasuun baay'ee mataa isaa naannessu. Garuu nu hubatu qaasatti baname. Mana yaalaatti dhaqee amma kana yeroo dhangalaasu sana yeroo dhangalaasu hin hubatu namni. Kompileeniin godhu garuu qaatu nutti banama jechuudha. Qaatu baay'ata achiin qaab baay'ata asiin qaab baay'ata hin jedheedhe. Haagee boqonnaa 1:11. Kanaafi maa inni kurnaffaan inni jedhu ni jalqabaa innani isinii kaa'e isa Waaqayyo nuu kenne keessaa divine constitution isa nu abboomu keessaa tokko Waaqayyoof kennuudha. Isa immoo namoonni kakuu moofaadha jedhu Yesus Kristos 10 keessaa tokko kennuutu inni isin qajeelummaas gara laafummaas raawwadhaa saba koo gidduutti jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ni lammaffaan Kurnafaan Maalinni ሰዱን ደቢሳራ ni lammaffaan የታማኝነት መለኪያ ነው። ሰፈራ አማናውማን ከየት ይላልሙ seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16-17 Waaqayyo akka jedhe waan jannata kana keessa jiru hundumaarraa nyaadhaa waan as keessa jiru hundumaarraa nyaadhaa garuu ishee tokkitti kanarraa hin nyaatinaa yoo kanarraa nyaattanoo du'a duutu jedhe yoo irraa nyaattan garuu hin duutu jedhe jarreen hin nyaatan akkos hin beektan amma nayyame baay'eedha lakkoofsaa oli amma nitti bashaayire baay'eedha tuuta kennees tokkitti kana maanu dhowweedhan ishee irratti xiyyeeffatan ishee tokkitti ni dhowwe sanatti ishee Waaqayyo dhowwe tokkitti sanatti xiyyeeffatanii fudhatan achi booddee maaltu ta'e beektusin tokkitti sanatti sababa bu'anii fi privileejichi keessa jiraachuu privileejii isa kaan nyaachuu mirga isaa hundumaa irraa molqee Waaqayyo tokkotu sana hundumaa dhabsiise jechuudha. Sini galee privileejichi keessa bashaanii jiraachuu hundumaa irraa nyaachuu sanarraa nyaachuu kanarraa nyaachuu gadi baasee jedhe Waaqayyo. Akka isaan ol illinneef kirubeel achi dhaabadhu billaa kee qabadhu jedheen billaa golee arfanitti naanna'u qabatee jannata edenirra dhaabate kirubeel. Kanaaf yeroo baay'ee waan Waaqayyo nutti dubbatu jireenya keenya keessatti raawwachuu dadhabdu privileejii guddaa dhabsiisa. Privileejii guddaa waan buufane nutti fakkaata garuu amanamummaan keenya waan guddaa irraa ilaalama miti waan xinnoo irraa ilaalama. Luqaas boqonnaa 16 namni nu dubbisu Luqaas boqonnaa 16 ayoppaadha manaasaa reprezentii godheedha yaada meeshee karreen mattan deebisa. Luqaas 16 baasame Luqaas 16 maayikiitti kenna. Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 10-13 Wangeela Luqaas 16 mee si ishee nu dubbiftu dhageenya. Tole. Wangeela Luqaas 16-13 Yesuus itti fufee waan baay'ee xinnoo irratti amanamaa kan ta'e waan guddaa irrattis amanamaa hin ta'a. Waan baay'ee xinnoo irratti amanamaa kan hin ta'in waan guddaa irrattis immoo amanamaa hin ta'u. Innis isin qabeenya biyya lafarraa isa sobaa irratti kan hin amanamin qabeenya isa dhugaa immoo eenyutu amanee isinitti kennaree? Qabeenya biyya lafaa isa kan keessan hin ta'initti erga amanamuudhaa baattanii kan keessan isa ta'uuf jedhu eenyutu isiniif kennaree? Garbichi tokko gooftota lamaaf abboomamuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu isa tokkoof of kennee isa kaan tuffachuudha malee. Isinis
akkasuma waaqayyoof horiidhaaf hojjechuu hin dandeessanii jedhe. Amen. Waaqos yaa eebbisu. Amma gaas irratti maayedha wanti xinnoo fakkaatutu as keessatti mul'ata. Tokko kan namaatti erga nama namne kan keessanii isinitti kennaa jedhe. Horii biyya lafaa kanaa sabaduu irratti erga nama namne isan banne isa ulfina qabeessa immoo isinitti kennaa jedhe. Isinii galee kennaa baay'een jireenya keenya keessaa golgolaa'ee kennaan ayyaanaa macaafni qulqulluun nutti dubbatu baay'eedha. Meeqa eksersaayisii godhaa irra nuyi. Raajii dubbachuudha, mul'ata, afaan haaraa isa dubbatame gargar baasuudha, afaan haaraa dubbachuudha, kana sana kana. Kun badhaadhummaan kana keessa jiru baay'eedha. Tokko kedhe Yesus kan keessanitti nama namta yoo ta'e kan namaatti nama namtan adaraa isinitti kennametti nama namtan yoo ta'e isa kan keessanii isinitti kennaa jedhe. Kan nama yaaddeessamini kan keessan immoo eenyutu isinitti kennaa garaa baatanii jirtu jedhe. Isa isiniin malu keessaa tokko. Lammaffaan horiidhaaf waaqayyoof bitamuu hin dandeessanii jedhe. Abbaan tokko isa tokko jibbee isa tokkotti goraa jedhe. Yookiin immoo isa tokko jibbee isa tokkotti goraa jedhe. Kanaaf fuula waaqayyootti ishee xinnootti isa amanamettu isa guddaatti moosifama jedhe. Kutaa amanuu dubbifama keessa xinnootti kan amanametu isa guddaatti moosifama jedhe. Xinnoo irratti nu ilaala jechuudha Waaqayyo. Guddaa irratti isin ilaala miti. Guddaa irratti na ilaala miti. Xinnoo irratti na ilaala malee. Yeroo baay'ee teesti jedheen nuuf wanti jireenya keenya keessa dhufu qorumsa kun jedheen nuuf garuu Waaqayyo nu ilaala. Wanti xinnoo irratti kan xinnoo irratti amaname immoo guddaa irratti moosifama jedhe. Haleluuyaa. Amma namoonni kennaan gurguddaan itti kenname kuni wanti xinnoo irratti ilaalamaa achi dhaqan. Xinnoo irratti ilaalama. Yeroo hafuurri Waaqayyo Waaqni jiraatan na ilaaluudhaaf waan itti ergu naa galanaaf. Kufeen of arga garuu. I fail. I regret. I am sorry. Baay'ee. Kanaaf xinnootti kan amanametu guddaa irratti moosifama jedhe. Haleluuyaa. Yeroo tokko isinitti meera. Waldaatuun jiru waddoon naqee hojii hojjetaa ture, wangeela lallabaa ture, waldaa dhaabuudhaaf irratti hojjennaa horii walitti qaban ture. Horii walitti qabaa hin baay'ate harka koo keessatti horiin kan Waaqayyo. Anuma kunatti fakkaata. Gola koo keessa taa'a, mana koo keessa saaxilii koo keessa taa'a, anuma kunatti fakkaata. 10 keessaa tokko garuu kan koo miti. Namoonni maal godhu? Nama waldaa gara biraafitti ergu yookiin biyyatti ergu yookiin abaluuf ergu. Abaluuf kennuufis mirga isaan qaban. Namatti hin gargaaruufis mirga isaan qabu. Ankoo miti. Kan kooti jedhe inni sila. Kan eeyute. Kan kooti jedhe. Gara biraatoo kan kooti jedhee jira maaliif anan koo godhadhare? It's not mine. Karaa koo dhufe malee. Amma gaa saaxilii koo keessa jiraanuma koolatti fakkaata. Walitti qabee 250 nyaadhaa. Birrii 25 gara waggaa lamaa taa'eera. It's too much. Yeroo tokko isinitti mee rakkan dhufeen. Namicha tokko suufii carqii biyya Ingiliziitii fidee isinitti. Hin bitattaa kana darbaare. Tokko lama illee lakkaa'in dhaqeetiin itti kenne. Isa hodhutti immoo dhaqeen Finfinnee dhaqee itti kenne. Isinitti meera. Inni hodhu immoo namicha beekamaa. Sargii kootiif usannaa hodhe. Namichuma sanattu, namichuma balleesse sanattu. Namichi fuudheetis asiin irraan gadeena asirra ooshee hodhaasa. Jilbarra ooshee asiin irraan gadeerra ooshee hodhee san uffadhee laalu. Inni sinnayan inni nanne. Cicciree tarsaasee hodheera already. Attamitti deebisanii irraan gadee kanarra gashoodha. Namicha ofirra gattaa'e ana caalaa kan isa hodheedha.
nama todheos kaayimona todheede ambeeka ijoosa ambeeka rakkinasa horii namaattan bu'e horii namaattan bu'e dhiisi na inin jedhe namichaan waan baaftu sin qabu dhiisi omaan kan fashiifne namni diimtu tokko kan fashiifne fuudhee galeen suufii sanaa namicha gaardii tokko jira zabanyaa jedhu biyya keenyatti isaafan naqee kenne kootii harka isaa siin akkasitti qaaqee hodhe namichi surree akka itti siin qaaqee hodhe omaa sin kan fashiifne I know kanaaf yeroo baay'ee akka jedhe Richard Foster kan jedhamu barreessaa tokko takka jedhe Richard Foster kan jedhamutu namni waan sadii irratti yeroo amanamu amanamaa taa'e waan sadii irratti money sex and power kana sadii irratti yeroo Waaqayyotti kennee money sitti kenna Waaqayyoori si ilaalaga akka silaa ani jedhe sheetiin irratti si ilaala 200 nyaattasuma keessaa si ilaalan 300 nyaattasuma keessaa si ilaalan laattaa hojii Waaqayyootiif eda gargara namoota sadiitti ergeera waa'ee Rockefeller jireenya isaa keessatti waan isaa quunname tokko dubbisaa ture halkan Rockefeller biliyeenarii nama jalqabaati Rockefeller waggaa 23tti miliyeenarii ta'e gaafa waggaa 50 isaa celebrate godhu immoo biliyeenarii ta'e achi booddee namichi kuni dhukkubaan qabame biliyeenariitu dhukkubaan qabama ajjedee achi jedhee omtu doktoriin isaa ni beekamaan inni filatee akka isaa of akkamsiisu maa jedhee waggaa tokko duwwaa qabda jedheen waggaa 50tti lafatti ittiin cite na duukaa jirtu innaa treasurer isaa waame barreessaa isaa waame board president isaa waame akka gootanii gaurii kana gaggaa tokko malee hin qabu jedhe akka gootanii jedhe Rockefeller hospitaalaaf amma kana misiyooniidhaaf hojii wangeelaatiif amma kana warra construction karaa baasaniif amma kana waan afur amma kana hedheeti karaarra qajeeshi gaafa inni kana hiree karaarra qajeeshee taa'u gaafa waggaa nama haaraa tas ba'e waggaa 98tti du'e another 45 years added kala dura peenii tokko hojii misiyooniif kenneen beeku waan tokko kanarraa maal barra anaan baay'ee dhorkute baay'ee irraa bareen kanaaf namni horii irratti yeroo amanamu jedhe Richard Foster aboo immoo itti kennaa jedhe aboo authority itti kennee ilaala jedhe namni yeroo authoritiin itti kennamu waan baay'ee quba kaa'a sanas kanas kaarratti ilaalama namuusaa dubartoota irrattis immoo dubartootas haa ta'u dhiiras haa ta'u achirratti immoo amanamummaa ilaala jedhe namni yeroo horiin dhufu waan garaasaa gochuu akka danda'u ittoof yaada kana sadan irratti nama ilaalaa jedhe Richard Foster kutaa keenya silaa keessatti lakkoofsa 13 isaa karreen dubbifte 13 irratti maal jedhee lakkoofsa 13 dhuma ishee irratti maal jedhee isinis akkasuma Waaqayyoof horiidhaaf hojjechuudha isaan kun akka itti kan bitamuu jedhu bangamachiis immoo bitamuu hin dandeessanidha kanaaf sanaaf lamaaf hin dandeessanidha ergaa Timootiyoos 6:10 irratti maayidha lakkoofsa 6 boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti horii jaallachuun hundee waan taamaa hundi nurraa latuuti
Irrandebia. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latuutidha. Hundee hamaan kan inni irraa latu. Dhaayidhe horii jaallachuun. Jaalala horii takka seede miti. Jaalala isaa takka seede. Kanaafi fuula Waaqayyootti if we respect the lordship of our Lord, money remains a servant to us. Gooftummaan Yesus Kristos, waaqummaan Yesus Kristos addoo isaatti eegamee jira taanaan nuyi garbicha horiitu hin ta'in horiin garbicha keenya ta'a. Ameen. Sadaffaa fi sadhumaati sabooddee poointii 4 qabdu. Maalinni kurnaffaan kan ittiin eebbifamnudha. Karree nu dubbifta. Milkiyaas boqonnaa 3:8 hundatti keessan baasa. Kakuu moofaa sadhumaa boqonnaa 3:8 qabeessa jiru dubbifnee kanaananii gara luuccessuutti fida. 3:8 qabne. Namni Waaqayyoon saamaa jedha. Lakkoofsa 6 yoo qabde yummoo nutti lakkoofsa 6 qabde karre amma 2tti paragraafiya tokko jechuudha. Itti fufees jedha. Page 1192 warri macaafa baattan. Itti fufees ani Waaqayyo waanan ta'eef hin geeddaramu. Kanaaf yaa ilmaan Yaaqoob isin warri isin raawwattanii hin banne. Ameen. Bara abboota keessaniitii jalqabdanii hamma ammaatti isin seerata koorraa gortaniittu. Hin eegnes. Ani Waaqayyo gooftaan maccaa gara kootti deebi'aa anis gara keessanitti nan deebi'aa isiniin jedheera. Isin garuu attamitti deebinaa hin jettu. Namni Waaqayyoon hin saamaa? Isin garuu ana hin saamtu. Attamitti si saamnaa jettaniin gaafattu. Isin 10 keessaa tokkoon aarsaadhaanis ana hin saamtu. Isin sabni hundinuu ana waan saamtaniif dhugumaan abaaramtaniittu. Maal taataniittu? Abaaramtaniittu. Mana koo keessatti nyaatni akka ta'uuf 10 keessaa tokko guutummaatti gombisaa kootti galchaa. Ani immoo ittisa bantii Waaqaa banee eebba danuu isin irratti yoon dhangalaasuudhaa baadheef qoraa ana ilaalaa. Midhaan keessan kan balleessu isinirraa nan ifadha. Maasii keessan keessaa mukti waynii keessanii hin maseenu. Ameen. Kana ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate. Isin biyya nama gammachiisu keessa waan jirtaniif sabni warri kaan hundinuu isin warra eebbifamoodha isiniin hin jedhu. Ameen. Eebbifami giftiku. Amma gaa maalidha kurnaffaan inni jedhu nishee nama dubbifte karaa ittiin eebbifamnudha. Gooftaan nuyi waaqeffannu gooftaa waaqaatiif lafaati. Hundumtuu ansaati. Ameen. Nus kansaati. Wanti lafa kanarra jiru hundinus kansaati. Ameen hin jiru. Nuyi aneewuti. Kansaati. Wanti lafa kanarra jiru hundinuu ansaati. Torbee isinitti dubbadheedha. Faarsaa 50. Yoon beela'e isitti ni maddaa jedhe. Tulloota 60 warri jiran hundinuu kan kooti jedhe. Sitti ni maddu jedhe. I have plenty jedhe Waaqayyo. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf inni hundumaa qaba. Anis kansaa innan qaba jedhee yaadus kansaati. Ameen ameen. Garbicha gooftaa wajjin tafakoo akka reedhama. Gooftaan kan inni ittiin isa eebbiseeniti mataa dhidhiibuutti ka'e. Innaa mee lakkaaddoon inni lakkaaddaa jedheen gooftaan. Garbichichi bushaayee irraa jalqabe sa'aarra jalqabe oolaatti darbe si'a gooftaa bira ga'u qabeenyaa isaa si'a lakkaa'uu jalqabu gooftaan
isarraa jalqabe siin tokko jedhe. Qabeenyaan nuyi qaamnu nuyi lakkaannus kansaa nus kansaa. Ameen ameen. Kanaaf hundumtu kansaati. Ittiin nu eebbisuudhaaf garuu nu harkaa eega nuun nu ilaala Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Haati koo dubbisuudhaafi caafuun beektu. Gurra murtanuun dhageessu afaan Amaariffa. Abbaan koollee xanaas xilliin jechuu beeku. Kana darbaniin deeman malee. Ennaa haati koo bara rivaayivaalii sana keessa gooftaa argatte. Bara 70 September 19 irra oola yeroo sana sanbanni gaafa sana ulfa seexanarraa hiikamte. 7 saatti hidhattee maal dhageessi nama kennaa barsiisu waa'ee kennaa barsiisan dhaggeeffatisse. Sa'a qabna nuyi. Sa'a qabnaa. Minaan qabnaa raafaadha galanni isaaf haa ta'u. Innaa yeroo hundumaa haati koo abbaan koo gara gooftaan dhumne. Dibichi kun kan Kiristoosiyetti. Kaa'i goototti naan jettee ishee dura bu'een jabbii dibicha fuudhee dhaqa gara waldaa Waaqayyoo. Yeroo sana gadi ba'anii ta'a milkoo booddee waaqeffannaa booddee carataa irratti baasu. Kennaas hin fiddan indaanqoo hanqaaquu namoonni fidan hundumaa irratti jechuudha. Kana seera Leewwotaa keessatti agartu. Sangootas jedhanii silataa addinuu dubbifte saanis yoo achi keessaa ofii keetiif hojjechuu barbaadde yeroo deebiftee fidduu mudaa kan hin qabne fidi deebisiiteedha. Kan kootiidha Waaqayyo. Kanaaf yeroo hundumaa isheerraa waan guddaan bara jechuu kooti. Boqqolloo yeroo isheetiin qe'ee keenyaa ga'u nu duran qammamnu achi dhaqa waldaa Waaqayyo. Yeroo dinnichi qe'eedhaa lafa keessaa jalqabamu achi dhaqa haati koo keessatti naqattee fuutee kaati. Kana waan gurguddaarraa bareeda jechuu kooti isheerraa. Galanni isaaf haa ta'u. Anis amma ayyaanni Waaqayyoo naa kennetti baran jiraadhe kana hundumaa karuma kanarra na deemaa jira. Sammuun kun an ceepha'u. Kanaaf fuula Waaqayyootti ayyaana isaa nuuf kennu Waaqayyo. Yeroo nuyi kennu maal godha Waaqayyo? Waa inni godhu kanaan arfan isinitti himee fixa. Maal godha? Yeroo nuyi amanamoota taanu naattaniidha. Abbaan gammachiis inni kun na saamtaniidha ni kan. Namni Waaqayyoo na taa'isi naattaniidhe. Attam godhee si anne immoo jettu jedhe kurnaffaadhaaf kennaadhaan naattaniidhe. Yeroo laannoo yeroo amanamnu maaltu ta'a lakkoofsa 10 ilaalaa. Yeroo amanamne laannuu inni jalqabaa mana koo keessatti nyaanni akka ta'uuf 10 keessaa tokko guutummaatti gombisaa kootti galchaa. Ani immoo jedhe ilaasanni godhuga. Ani immoo ittisa bantii Waaqaa banee eebba danuu isin irratti yoo dhangalaasuudhaa baadde qoraana ilaalaa. Ameen ameen. Maal godhana ilaalaa? Qoraana ilaalaa jedhe. Isin illaattuu ani immoo maalan godhe? Meettisa jedhaa. Foddaa sana jennuudha maskootii. Ittisa bantii Waaqaa banee yoon ittiin isin eebbisuu baadde na ilaalaa na taajjabaa jedhe. Siluma saayyuu Waaqayyo dhabee miti gaa ittiin nu eebbisuuf jedheeti malee. Ittiin nu ilaaluuf jedheeti. Amanamummaa keenya akkuma Lukaas 16 keessa dubbifanne. Ittiin nu ilaaluuf jedheeti. Amanamummaa keenya. Yoon isin eebbisuu baadde ittisa bantii Waaqaa banee kanaan na taajjabaa jedhe. Eebbi maayin? Maalidha eebbi? Definitioniin eebbaa maayin? Eebba jechuun miliyoonii jechuu miti biliyoonii jechuu miti. Kennaa nuyi qabnu sana keessatti argamuu Waaqayyooti. Ameen ameen. Waan isin qabdan xinnoo keessa Waaqayyo jira taanaan eebbifamaadha. Ameen. Amma Eeliyaasiin dubartittii waan isheen jette yaadadhaa. Anoo kanuma nyaaddeen duufanii daakuu konyee tokko kana malee hin jiru jette. Isheedhuma Waaqayyoof kenni dhaqinaaf jedhu jedheen.
dubartittiin gara loojikis gara ol yaaduuf gayyaaduu sinnan maal ofittoon kun isin jedni toleetti ofirra galagaltee dhaxxeeroo isheen isaan maxintu saayiziin keeshaan dabalamne saayiziin daakuun dabalamne saayiziin ooyilii sanaan dabalamne coobuma jira boorisitti natti hin dhumun booris irraa fuutee bukeessitti hin dhumun kumtaala 3-4 godhe miti saayiziin saasuma sanadha eebba waaqayyoo waaqa jiraataatu godhachittee eega ture kana eebba waaqa jechuun kanaaf ittisa bantii waaqaa baneen ittiin isin eebbisaanii jedhe yoo isin gootan yoo isin laattanii anmoo ittisa bantii waaqaan banadhe foddaa kanaaf jaartiin suni for 3 years waggaa 3f zayitiin achuma jira daakuun achuma jira zayitiin achuma jira daakuun achuma jira hin ajajamte hin kennite mataasa wanta jirre akkuma gooftaan sila jedhe jireenya ishee bultoo ishee keessa buufte akkuma jedhe isheen kunis jireenya ishee bultoo ishee laatte in eebbisutti ka inni immoo bara ishee hundumaa gammadaa bara beelaa sana gammachuudhaan keessa dabarte agartanii egaa definiishinii eebbaa sasin qabdan irratti kumtaala 3 kumtaala 6 kumtaala 15 dabaluu miti garuu numus hin jalaa xinnoo qabdu boris jira xinnoo qabdu hin fuutu boris jira keessaa manazzartu boris jira keessaa luqqiftu iftaanis jira haleluuyaa waaqayyoon waa eebbisu yoon ittisa bantii waaqaa banee isin eebbisuudha baadhe ilaalaa jedhe yeroo baay'ee namoota waldaa keenyaatii fi Kolombositti yeroo biyyaa dhufanii qeesii makiinaa ilaaluu dandeessu jedhu warra addanaas akkas godhachuu koo miti achii unan dide booddee namoonni baay'eechuutti kaanaan namoota makiinaa ilaaluudhaaf dandeettii qabananii tokkomutti ka'echuu kooti naan namicha Honda diilarii tokkotu ilmi isaa manaajeriidha abbaan immoo jiraachi Erik edama mucaan na yeroo baay'ee makiinaa baay'een irraa biteeraa ani luba dheedheeraa itti meeraa kanaa fi yeroo hundumaa diskaawuntii naa kennu gaaf tokko biiroo isaatti waamee na gaafate yeroo hundumaa si'i faarfatu si'i gammaduun argaa attamittan akkas ta'uu danda'ame natti minaan jedhe dhageesseetu waan jedhe asittan faabirikeet godhe miti sani naan jedhe isinitti hima I have all jedhe hundumaa qabaa jedhe garuu gammaduu kana eessaa fiddata attamitti gammadda yeroo hundumaa jedhe hin gaddasee dhuftu boris iftaanis inuma gammadda I see you are happy all the time attamitti akkana gochuu danda'a jedhe soorsiin gammachuu keenyaa yehuun waaleetii keenya miti soorsiin gammachuu keenyaa miliyoonii isaanii baankii keessaa qabnu miti soorsiin gammachuu keenyaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti soorsiin eebba keenyaa Kiristoos ilma Waaqayyooti ameen ameen ni lammaffaan ulaa waaqaan bana ergeedhe jarri inni itti dubbatu kun beekuum warra inni mannaa waaqarraa roobsee abbootii isaanii sooredhaam from nowhere argamsiisaa from nowhere eessaa fida waaqayyoon warri keenya namoonni jechuu kooti warri keenya isaan jedhu batalamdo eessaa fida eessaayyuun fidannoo innoo uumaadha kanaaf warra itti dubbatu kun yoon isin eebbisuu baadde warri jedhaman kun lafa onaa keessatti mannaa waaqarraa bane yeroo inni nyaachisu yeroo inni kattaa dhoosee bishaan keessaa yaasu arganiiru inni waaqayyo waaqa Abrahaam waaqa Isaaq waaqa Yaaqoobidha ameen ameen kanaaf obboloota koo eessaa fidan jedhamu ni lammaffaan yeroo laannu kan inni godhuun isinii timaayira ni jalqaba amman isinitti mee eebba ittisa bantii waaqaa baneen isin eebbisaa ni lammaffaan lakkoofsa 11 yeroo laannu waan ta'u midhaan keessan kan balleessu isinirraa nan ifadha jedhe
Minaan keessan kan balleessudha kan abbaan gammachiis garuu daana'oo. Daana'oo minaan keessan nyaatuun isinirraa ifadha. Yeroo baay'ee mana keenya cufannee amma sagalee nu babbaqaqutti ifannamni miti. Nu maal godhaa kan ifatu wamma sirratti maalan godhe Waaqayyo. Daana'oo sin nyaatu qabeenyaa keessan nyaatu maalan godhe kan ifatu kan kennu kan kennu nuyi kan ifatu vaayivarsaa nummoo yeroo baay'ee ifadha maqaa ifadha jedhumini dabootti ba'uudhaan wanti socho'u hin jiru. Sidii galeera daboodhaan socho'umna miti seexanas haa ta'u maalis haa ta'u daboodhaan hin socho'umin iyya guddina sagaleetiin isin socho'u. Maqaa Yesuusiin jechuu kootiin maqaa Yesuusiin jechuun koo sanuma seexanaaf. Kanaaf asirratti immoo kutaan irratti immoo kontekstii kanatti yeroo isin laattan ani isinirraa ifadhaa jedhe kan ifatu Waaqayyodha. Sagaleedha babbaqaquun eebbanaan fidu. Sa'aatii 24 dhaabannee hooyyinee omaa no difference at all. Ameen ameen. Yaadattu namicha waa'ee nuugii Kaalifoorniyaa kanaa qotee isinitti meeroo tokko. Fiige gara paasterii isaatti bokkaan dhufee nuugiin haamamuu fi bokkaan duumessaa'ee manni liqit bokkaa manni hin baannee warri keenya hin dhufe. Maallaa wayyade namichi fiige gara paasterii isaatti gara waldaatti insinin jedhe achi sekireetariidhaan luba koottanaa sa'u barbaada jedhe itti dabarsite kunoo badee bokkaan roobuu fi maasii koo irratti maallaa wayyade ishee barreessituu isaatiin mee fidi faayilii isaa jedhe faayilii isaa si'a ilaaluu amanamaadha namichi all the time kennaa isaatiin kenni faayilii isaa jedheen. Makiinaa kaafatee fuudhee lafa maasii nuugii keessa dhaabatee garbichi keessi ifan amanamaneera ati isa amanamiif jedhe Waaqayyoon shaa godhe dabarsee Waaqayyo. Ameen. Kanaaf isatti ifata jechuu kooti. Nu ifachuu hin dandeenyu waan nu ifachuu hin dandeenye waan baay'eedha. Waaqayyo garuu nurraa ifata. Mana kee irraa dhala kee irraa ifata Waaqayyo. Jireenya kee irraa ifata. Fayyaa kee irraa ifata Waaqayyo. Waan ati ifattee buqqisuu hin dandeenye dhala keerraa mana keerraa jireenya keerraa ifata. Haleluuyaa. Sasadaffaaf sadhuma dhumallee miti tokko tafaa sadaffaan lakkoofsa 11 kanarratti maal jedhaa isuma nama dubbise kanarratti maal jedhaa midhaan keessan kan balleessu isinirraa nan ifadha erga jedhee booddee maasii keessan keessaa mukti waynii keessan hin maseenu kana ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbateedhe. Ameen jettanii midhaan keessan maalin ta'u maasii keessan keessaa mukeetii waynii keessan maalin ta'anidhe hin maseenan jedhe. Beettuu yeroo baay'ee yeroo bisingaa qota warri keenya abbaan koon kadhatu yeroo baay'ee maasii keessa jaajjeen harka isaanii ol kaasanii tuma gara Kiristoos hin dhufin waan waaqeffatuun qabu abbaan koo dur si'aati koo mana qaaluudhattu sitti namanuun Waaqayyoon kadhata booddee immoo gara gooftaa dhufe waan tokko sodaatu midhaan koorraa waaroo eegeedhu waaroo namni beektame harka keessan waaroo nama lama duwwaadha eebbaa fi isa duwwaa sadii addee warqee hin beektanii waaroo isinoon komatamtanii warri katamaatti dhalattan warri gabaree ani waaroo beeka yeroo baay'ee yeroo bisingaan faca'u daabboon faca'u mataa isaarratti addoo daabboon itti godhatu addoo bisingaan itti godhamutti waaroo gugurraacha baasa. Ani ijoollee ta'ee nan yaadadha ollaa keenya maasii isaa gimmaashaa ol waaroo jalaa ta'e qottanii itti dadhabee aramee maal godhee at the end waaroo kolofa kan beektan jirtu boqqolloon immoo kolofa mimi kolofa immoo beektan
Beektan jechuudha kolofa. Boqqolloon keessi isaa addana waanuma molgoo waan baay'ee guddaa qabu fakkaataa keessi isaa duwwaadha. Hin kolofeedhama duwwaa. Isa ni dubbatu gaa. Maasii keessan keessaa mukeetii waynii keessanii hin maseenu jedhe Waaqayyo. Maal godhata malee? Ija godhata malee. Details duukaa bu'a jechuudha Waaqayyo. Kun sagalee Waaqayyo Waaqa jiraataati. Details duukaa bu'a. Details duukaa deema. Hin maseenu mukti waynii kee innati dhaabbatte maasii kee keessaa jedhe. Kana ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbatee immoo. Milkiyaas miti jedhe. Kana ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbateedha. Lakkoofsa 11. Midhaan keessan kan balleessu sinirraan ifadha. Maasii keessan keessaa mukti waynii keessan hin maseenu. Kana ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate. Amen. For more information, seera keessa deebii 7:14 irraa ilaala. Kanaafi inni dhuma lakkoofsa 12 irratti maalan godha jedhee lakkoofsa 10 isin biyya nama gammachiisu keessaa waan jiraattaniif sabni warri kaan hundinuu isin warra eebbifamoodha isiniin jedhu jedhe. Amen amen. Sabni lafarraa warri kaan hundinuu maal isiniin jedhu jedhe? Isin warra eebbifamoodha isiniin jedhu jedhe. Quba sitti qabsiisa jechuudha Waaqayyo. Si eebbisee warra kaan odeessisiisa. Waaqayyo ayyaana kanaan nu haa mil'atu. Mana isaa keessattis immoo amanamoota nu haa taasisu. Hin kadhanna kaanii dhaabanne. Waan ati argine tin argine warri kaan sirratti argu. Sabni lafarraa hundinuu isaan kun eebbifamoodha siin jedhu jedhe. Waan ati nagarree inni kaan sirratti arga. Hallelujah. Hallelujah. Karaa qabda karaa qilleensarra karaa qabda karaa duumessarra karaa qabda karaa hirruu keenya guutaa maal dadhabdaa kophaa kee gooftaadha toomna qabdaa kophaa kee gooftaadha toomna qabdaa karaa qabda karaa qilleensarra karaa qabda karaa duumessarra karaa qabda karaa hirruu keenya guutaa maal dadhabdaa kophaa kee gooftaadha toomna qabdaa kophaa kee gooftaadha toomna qabda karaa qabda karaa qilleensarra karaa qabda karaa duumessarra karaa qabda karaa hirruu keenya guutaa maal dadhabdaa kophaa kee gooftaadha toomna qabdaa kophaa kee gooftaadha toomna qabda karaa qabda karaa qilleensarra karaa qabda karaa duumessarra karaa qabda karaa hirruu keenya guutaa maal dadhabdaa kophaa kee gooftaadha toomna qabdaa kophaa kee gooftaadha toomna qabdaa kophaa kee gooftaadha toomna qabdaa. Waaqayyo si haa galatu. Ilma Waaqayyo maqaan kee olola jedhu. Waan yaa Waaqayyo nu ofirratti nagarree warra ormaa nurratti arganii gooftaa Yesuus Kiristoos eebba ayyaana kee nurratti fidde hundumaaf galanni Waaqa irratti lafa irratti bara baraan siif haa ta'u. Amanamoota taanee fuula kee duratti bara keenya fixuu barbaanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos siif amanamoota ta'u. Siif warra amanaman, siif warra of kennan, siif warra jiraatan, siif warra ta'an warra kaan taanee fuula kee duratti yaa Waaqayyo argamuu barbaanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura amanamummaatiin nu guutiyaati. Hafuura amanamummaatiin nu guutiyaati. Maqaa Yesuusiin hattoota nun taasisin. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin warra si amanaman nutti irrate seena yeroo laannu gooftaa yeroo lakkoofne mana keetti finnu waan ofitti risaa jirru nutti fakkaata garuu ofitti guutaa jirra.
maqaa Yesuusin ijattiin ilaallu nuu kenniyaati. Ijattiin kana millennu nuu kenniyaati. Ati manaa kanaan yaa Waaqayyo eebbifamtu. Abbaan manaa kanaan eebbifamu. Ijoolleen kanaan eebbifamanii. Maqaa Yesuusin warra sitti kunturan akka hin taane, warra follossanii mana keetti kennan, warra buddussanii mana keetti kennan, taanee fuula kee duratti akka argamnu maqaa Yesuus Kiristoosin ati nu gargaari. Amanamoota, amanamoota. Garbicha amanamaa nana gara gammachuu gooftaa keetitti galii ittiin jette. Garbicha amanamaa taanee argamuu barbaanna. Maqaa Yesuus Kiristoosin qooda qabdaa horii koo keessaa. Qooda qabdaa gooftaa. Gombisaa kootti gashaa jedhe inna namma isin himi. Barsiisaa olee Milkiyaas boqonnaa 3 kun. Gombisaa kootti gashaa jedhe. Kiisii namaattiin guutaa jedhe miti. Tajaajilaadhaaf keessan kennaa. Gombisaa kootti gashaa jedhe. Gombisaa kootti. Kazina waldaatti jechuusaati. Yaa Waaqayyo amanamoota ta'uu barbaanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos dabaleensi kadhadhaa amanamoota nu taasisi. Bara darban baroota wallaalummaa maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa kana qabeenurraa kan darbe haa ta'u. Baroota wallaalummaa, baroota dogoggoraa, baroota irraa kaachuu jireenya koo keessatti maqaa Yesuusin hin argamin lammaffaa. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin jireenyi dogoggoraa, jireenyi irraa kaachuu, jireenyi wallaalummaa nan hordofin maqaa Yesuusin narraa kan rukutame haa ta'u, narraa kan fagaate haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosin. Galatoomi gooftaa. Hafaa bara keenya jireenya keenya fayyaa ijoollee keessaniif hin kadha. Fayyaa ijoollee keessanii kadhaa jedhee hafuura qulqulluutu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin si kadhadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin ilkeen dhukkubaa ijoollee keenya keessatti hin argamin. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin acabu galgala kana. Hiid በኢየሱስ ስም sukkaarri maqaa ilma Waaqayyootiin cabi barabaraan. Cabi barabaraan maqaa Yesuus Kiristoosin kan cabe haa ta'u. Dhukkubni gara biraanis maqaa ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin kan cabe haa ta'u galgala kana. Fagaadurraa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataa galgala kana ijoollee kana karaa isaan irra ba'an, karaa isaan ta'an, karaa isaan ka'an gooftaa Yesuus Kiristoos ati dura bu'i. Hamaatti isaan hin kennin maqaa Yesuusin fayyaan isaanii kan eegame haa ta'u. Jireenyi isaanii kan eegame haa ta'u. Warra har'a dhufanis warra mana jiranis maqaa ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin irraan rukutaa. Dhukkubni kamiyyuu jireenya ijoollee irratti humna akka hin godhanne bara baraan irraa kan fagaate haa ta'u. Haadharraa fagaatu, abbaarraa fagaatu, jireenya maatii kanarraa kan fagaate haa ta'u. Aangoon dhukkubaa cabirraa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin nurraa fagaadhu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Isinan eebbisa isiniin jedha Waaqayyo. Galata kennaa Waaqayyo Waaqa jiraataadhaaf. Haleluuyaa. Roma gadina namosan tora la lavadona namarra na namas santunia. Rabagala laborra na namas. Haleluuyaa. Waaqayyo siyaa galatu galanni siif haa ta'u. Mana keenya waan mil'atteef siyaa galatu. Rima gayya dinamos Ruparana naman toro lolobodi na namakara labasandonia. Hallelujah. Mana kootti yooman si waaqeffadhaa. Mana kootti yooman fuula kee duratti maatii koo wajjin kufaa kan jettu Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo karaa sii baasaa jira. Sii kikkiteessaa jira Kiristoos. Larabagadina mosan tora lalabadina namokorra lalabasandonia. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin jireenyi hin jilbeenfanne, jilbi fuula Waaqayyoo Waaqa jiraataa duratti hin jilbeenfanne, kan gooftaadhaaf hin mo'amne galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosin kutaatti ba'i gooftaa.
gara ishee gara isaa dhaqi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kanatti ba'i gooftaa. Itti mamee kan dadhabe, gooftaa gorfamee kan dadhabame, si jalaa kan diduun jiru maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin si wajjin walitti ba'u galgala kana. Kana waan gootuuf galatoomi. Jireenya keenya hundumaa sitti laanneerra. Maqaa gooftaa keenya, maqaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu, maqaan kee qulqullaa'u, mootummaan kee dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya irraa nuu kenni, yakka keenya nuu dhiisi. Nus kan nu akkanii akkuma dhiibnu qorumsatti nu gashin amaan oolchi malee mootummaan keetiyoo humnis galannis bara baraan garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba isaa fudhaa. Waaqoo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa sinaa eebbisu sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaa guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutti. Ameen. Galata Waaqayyoof laannee teenyu. Haleluuyaa. Galatooma taa'aa. Waaqoo sinaa eebbisu. Yaa Waaqayyoo abbaa araaraan guutuu si galateeffanna yeroo kana. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan hundumaaf galanni ulfinni siif haa ta'u. Inni nama gargaartu, inni nama baattu, inni nama ceesistu, Waaqayyo inni jiraataan, waan waaqeffamteef, waan nu gidduu turteef, waan nutti dubbatteef, saba si dhaggeeffatu yaa Waaqayyo gabii godhatee gurra isaa sii kenne, warra fuula kee dura taa'ee si dhaggeeffatu waan nu gooteef galanni bara baraan siif haa ta'u. Isa dhageenye yaa Waaqayyo nutti guuteera, dubbiin kee nutti nafne. Gooftaa Yesuus Kiristoos baay'ee isaa nutti dubbatteetta. Ittiin jiraachuu akka dandeenyu ayyaanni kee nu haa gargaaru. Firdiif nutti hin ta'in, gaaf tokko itti gaafatamuuf nutti hin ta'in yaa Waaqayyo. Ittiin jiraachuu akka dandeenyu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Hin sodaannus yaa Waaqayyo siin qabna abbaa gaarii, abbaa araaraati ati. Araara kee dursitee nutti dubbatte gatii ta'eef abboomamuu akka dandeenyuuf maqaa gooftaa Yesuusiin ati nu gargaari. Abbootii fuula kee dura dhaabatan kana Waaqayyo si haa galatu waa'ee isaaniif. Situ maqaa kana namaa kenna. Situ namaa godha yaa Waaqayyo gooftaa. Itti gaafatama guddaadha gooftaa koo kun. Gargaartee yaa Waaqayyo har'aan isaan geessetta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni bara baraan siif haa ta'u. Ammas amanamanii ijoolleet itti laatte, manat itti laatte, bultoot itti laatte Waaqayyo si sodaachaa gadi jechaa siif bitamanii amanamanii yaa Waaqayyo siif jiraatanii geggeeffachuu bara isaanii hafe adeemuu akka danda'an maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaari. Ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu. Ogummaa abbummaaf ta'u, beekumsa abbummaaf ta'u, dandeettii abbummaaf ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin keessa isaaniitti gadi naqi. Waaqayyo isaan gargaari. Bara hafe hundumaa si wajjin akka deemaniif ayyaana kee isaanii baay'isi. Galanni siif haa ta'u. Guyyaa kanaaf si haa galatu. Yeroo keenyaaf bara keenyaaf hundumaas nu wajjin ta'e. Maqaa gooftaa keenya, fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen.